Waadaani galtaa fi daawwattoota akka qulqulluu taatee si ibsi akka waan kana quban qabnees. Akka wallahi waan takka quban qabu wallahi. Wanti baasama mee kan inni beektaati. Caaltu ilmaan keessa ni baafnaami ilmaan kee jaalattaami lubbuu yoo taate wareeganii qabaltaa miti wanni ilmaan keetirra jaalattu ni jirti jaarsa keetirra si caalamoo ilmaan keeti. Ilmaan kee yaarana caalana. Yoo bultiiti jaarana caalattees filannaan keeti qaba. Wallahi afaan isaa wallaalitiin. Akka haala ifi nageessa mo'ee ilmaan kisanii dhabe akkamitti mee nama keessattuu gabbee ol garagalagee wallahi akkuma keessa jiru waa hin beeku hordoftootaa fi daawwattoota keenya akka naan jettan isin waa billahi barkaatu akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota keenya inshaallah arras deebinee jira guyyaan irraan tanaa kuni guyyaa ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa takkaan na mudate. Deebi'ee jaarsaas rabbiin ka garuu waddaan hin beekan gizee sanitti waddaan hin beektu jaarsaas kan taane rabbiin natti ajaje. Inshaallah ilmaan kiyya saniis ni jiranii ni du'anii numaa hin dhageenye kunoo arraan tanaan deddeemtuu isaanii dhagee takkaa shabaqa irratti isin baanee telefoona cufadheetiin taa'u jira. Inshaallah ta'ala ilmoon jawaadeedha shabii taate sanillee akkuma ilmoo tiyyaati. Akkasuma daran nalaalesiti akkuma tiyyaa san daranii immoo wanni shabii ta'ee fi ilmaan mataa namaa sadii waa walitti hin dhufu. Inshaallah ta'ala sanis ilmu matiyyaa tunillee ilmu matiyyaa. Isaanillee rabbi haa sabbarsiisu. Inshaallah walitti deebi'u. Ammallee isaanillee gartee garaan madaa. Garaan isaanii madaadha. Jawaadeen akkana jee ilmaan kottaa furdaa maal jaanii natti himanii takkaa shabaqa irratti hin baanee allubbu tiyyaa sodaadheetiin. Kedua aku sudah ada pas gandu Allah tinggira mesti mana kerja unjiru mana kerja rabi tinggira tinggira makana wallahi afan isa wallahi lekin akka hala ifi nageessa mo'ee ilmaan kisanii dhabe akkamitti mee nama keessattuu gabbee ol garagalagee wallahi akkuma keessa jiru waa hin beeku hordoftootaa fi daawwattoota keenya akka naan jettan isin waa beekan isiniin jaa. Egaa daawwattoota keenya arra wallahi akka keessi jiru beeynu dhugaa rabbiiti anis akka jabaan barbaadee argee mucaa naagaa sooshaal miidiyaa kanaanis waliin beeytu akkuma gattan tana nama hedduudhaanis waliin beeytu akkuma lillaahii akkuma nama rabbi uume jirti gaa'ee waan gartee jaarsumama abbuma mana sii kanaa gartee waan inni duubaa shiru kanaas quban qabdu shira kana dalagattis quban qabdu arra dubbiin tunuggaa gartee mataa gubbaan dhoote wallee gosa jinni seenteen saayisiinis akkuma nama gartee lukkuu gartee risaa dheessuutti dheessiteetuma dhokattee taa'u jirti arra odoon iyyaafadhuutiin ganda namaatti itti dhufe akkasitti dirqama gartee viidiyoo takka waraabee waan isin keessi jirtullee isin garsiisu waan isin jettanillee laalu koomentii teessanillee jala kaayaa murtii teessanillee jala kaayaa ani akka maammeetti namni kuni wanni akka dubartii nama dhibaan jirtu dhiirammoo aadam qoonqnaanis gartee likkii galchan yookaan seera galchan yookaan akkuma fedhan godhan yookaan firraa ari'anii keenyaa miti jedhanii lallabatan dubartii tana firraa muruun ni jabaatti akka nama tana beekuttiin asii dura qabsooniin an keessa dabre anumaa fi rabbii kiyyaatiif beeka arratunis dhufte ganaa gartee hojiin teessan nannaquu rabbiin nan dakalu jeetiin gartee asii dura wanni jee arraas dhufte eeysumaa gartee gaa maqaan kiyya dhoomuun hin hafu gurbaa kanaa fi isaanis harkaa qabadhee dubbachuun hin ta'u dhiira dura akkaan hin dhaabbanneef murtii isaanii hin beeku deebisee ijoollee saniif gartee qoma dhawadhee akkaan hin dheeydeef waan isaan shira xaxanii fi waan isaan hojjechiran waan isaan irra dhaabbatan hin beeku deebisi namni tokko gaa qoma dhawatee dhaqe ilmaan eessuma taatuuf qofa baraaruu odoo hin taane taniif ilmoon gartee lubbuun dabarte sanis jechuudha tashafii taate sanis akkuma ilmaan keetiin laaltee ifirra dhaabdee dubbachuuf gaariidha suniif anilleen akkasitti firra dhaabeetiin waan takka gartee murtii takkaaniin jawaadii dhaqa malee akkanumatti hin dhaqu jeetiin taa'u jira arra guyyaan gartee guyyaa murtiiti murtiin sanoo haati murtiidhaa as jirti maaliif jennaan namtichaatu
gaalli duraa bade gaalli gartee waggaa duraa baafatee jechuudha gaara fiige gaala saadhaa ummanni jala fiinaan jalaa dhaabbadhaa jee jalaa dhoortee gaala isaa sossobee qabe baala jiidhaa fi qorii bishaan qicee fi haati dubartiin takka abbaa warra siidhaa daandii gartee isa itti qabduun hin dhabdu suniif tarii dheeynee gartee nutilleen fuula gartee jawaadee faa dura dhaabbachuudhaaf ta'e ammoo guyyaa san dhaabbannu haxxii takka lafa keenyee daandii gartee itti abdii kunilleen gartee shabakaa itti nuu seenu akkaataa isa itti qabnu lafa keenyee gartee tumannu malee akkanumatti ittiin dheenu jenneeti. Arragaa guyyaan san kunoo guyyaa kana suniif warrilleen gartee maatiileen ciisana dhoorkanii jiranii isaanis gaa akkuma ilmoo takkaatti ilmoon fiidhaa guddattu xiqqaattuu gaa waa rakkoodhaan nama juunfadhu siyalte akkuma gartee taarra jawaadee nu hadochitu tana maatii biraatis ilmoon isaanii akkasumatti hadochiti mucaa tanaas ni beekan akka gartee isin lillaayii taate kiyyaan kun gartee afaanuma isaatiin siiriitti godhee fuudhe malee silaa bar dila kanaa wanni hin taatu arrallee afaan faajjooytee bakka irraa deemtuu fi bakka irraa qabattudha wallaaltee telefoona mataa gubbaa gatiitee akka gartee lukkuudhaatti gartee lukkuu allaattii dheessitutti dhokattee taa'u jirti suniif gartee arraas dhufte tanaaf caaltu ilmaan keessa ni baafnaami ilmaan kee jaalattaami lubbuus yoo taate wareeganii kabaltaa miti wanni ilmaan keetirra jaalattu ni jirti jaarsa keetiirra si caalamoo ilmaan keeti yoo bultiiti jaarra naa caalattees filannaan keetii qabadhu taa'e siifi isa waliin dhiifneeti ilmaan miskiina isin anaaf fuudhee guddisa eega gartee ilmaan kun isin rakkisanii rakkoo isin naqanii isaan gaddaabaa isin ta'an anaatti gartee ilmaan san fuudha guddisaa isaaniitiifis yaaddatinaa deengaddaas wanii isin jee caaltu murtii takkaan sii kaayee kute anammallee ni beeyta akka bultii teetii siif beekata garuu immoo guyyaan kun guyyaa murtiiti namni garaa murtiin qabne diina abbaati jaan arra yoo jaarsa anamma yoo jaarsa kiyyaan fadhaa jaarsa kiyyaan na baasettees aana wasaalaa qabadhu yoo lakki immoo ilmaan kiyyaan fadhattees maammateen qabadhaa miti ani akka abdii gartee fuudhii obboleettii ta'e fuudhiitii kannadhu abbaa feeteef kan ni ja'usan ani bar nama kabajaa beeku bar nama obboleettii gartee gurra qabee ganda isaan fiiguumi nama obboleettii kanarraa isii kasartii dhuusii miti sigaltee mirga dubartiidhaatis mirga namaatis nama eegu nama miidhama namaatis beeku nama hadooddii namaatis qabu nama akka keetiitii miti saayiboo har'a kareettu hayee hanga irraa eessi jirtarra hanga gartee ilmoon daa'imni tun gartee isii daa'imaa ilmaan sadiirraa dhaltee sigaltee har'a karaa wal akka dhiiftee xadiyyaa alatti gartee udaanii fi faltee alallaayite fiddee manaan balleessite mana siirraa illee gabbaabte achi ala teessee sanuu duba obboleettii ta'e fuudhiitii guyyaan keenii dhufa ammaan taajida siin godhu suniif daawwattoota keenya kanaaf fala barbaaduu falli keenya gartee isiillee daandii isii baasu ilmaan kee taanaan ilmaan kee siifi ilmaan kee bilisa baatanii qadiyyaa dhiigaa qadiyyaa yookaan yakka lubbuu namaa dabarsuudha yakka nama reebichaa yakka gartee dubartii reebuudha tumuudha miidhaa gartee hanga gartee ulfa garaa darbanii geessi tun qadiyyaa akka nama lubbuu namaa baaseeti yakka gartee nama lubbuu namaa baaseeti yoo yakka lubbuu namaa baasee abdii wajji ba'attee jara maafiyaa gartee tartiiban qabne kana wajji baachuu barbaaddes haala wasaalaa siyalte silaafa wanni du'e ni beekta murtii keetis ilaaleeti waan ati irra jirtus ilaalee obboleettii fi jinni hin beeku seera si kannaan achi teessee dokkee fi gartee daangullee fi kudam gugguugaa nyaatta ilmaan ammoo hoggaa ati seera dheeyte anaaf fuudha ammallee dubbiin sanaaf hin teessu heeraanis taanaan seeraanis taanaan ni dhiyaan seeraas hin dheeysinu heeraas hin dheeysinu ammoo akkanuma goggojjuun dheeyu akkamidhee namtichaas hillima keenyeefiiti hillima keenyee kaxxannee asirratti hin dubbannu viidiyoo kana dhageeffata hillima keenyeefi sigaltee akkaataa ilmaan san gartee itti gartee
haalaataa gartee jawaa deefaadhaas itti wal argina isaanillee waan fadhanaa nu jaan nuuni isaa lola nuuni haa qabsan haa galatoomanii maaliif jennaan numa adeemsi isaanii nama boonsa hojiin isaanii nama boonsa ummata sabriidhaas qabu arra ilmaan san akka gartee abdii fuudhee ilmoo isaanii fidee na yaamee jechuudha rooba keessan irra darbee kute san fiigichatti qabe akkas hin goone dhiqanii qushishanii ol baasan yalte suniif furmaatiin akkasii dhukkubsattee mana yaalaatii baate kan hundee quba qabda arra viidiyoo furmaatiin waan kana laatti isii saniif bakka tam qabte jawaatiin hoo maal jetta koottaa ilmaan keessan eenyuun irraa fuudha haati ilmaan kanaa eessi jirti jaa mee daa'ima kana kararratti hin facaasaa ilmaan oromoo daa'ima babbareedaa kana akkaan godhu natti himaa oromooti murtii isin akka inni tan'an niin baadhaa jaa mataa kanaan ture inshallah ta'ala humaatii biti khayrumaa fi taduftees nama dhumti hundinuu nama dhumti tan hundaa'u inshallah hafidees abbaan fidees ni jira inshallah yoo rabbi nu laaffise isaas gaafatanii bakka jiru namaa wajjin akka seeratti yoo dhufee akka seera dhufuu baatus barbaadanii qabanii isaaf ummataaf dhiyeessuudha wanni nan dubbaddu ati amma waan takkaan sirrii anamma ilmaan kiyyaan waan takka ilmaan kee siffatti ilmaan kee abbaa isaaniitiitu lubbuu namaa baase suniif qabanii taa'u jira haada tokko hagartee abdiif lafa keenya abdi haada san keessatti hiine heeraas saanaan seeraas saanaan dura dhiyeessinu harkaanuuf qabdaami inshallah maamee kan waa ammatti isa kanas quba qabdaan nama wajjinis wal quban qabu ati waan kana ni mijjeessitaami ni mijjeessaa telefoona kiyyaas irraa kaaseeti yoo akka gaafa kaanii sanitti illee narra dawwalees hubadhee inshallah walitti deemna ni beeytaami viidiyoo kan ilaalanii haalatti jaarsa fiidaa qaban maal sosobdee maal goote jiraamire inshallah waan kana ni goota akkasii daawwattoota keenya waa daanii galtaa fi daawwattoota akka qulqulluu taatee siif ibsi akka waan kana quban qabnees wallahi waan takka quban qabu wallahi wanti baasama mee kan ni beeytaati yalla akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya inshallah namoonni gartee rakkoo fi bal'oo nu wajji adda qooddattanii yaada keessanii nu barreessaa jirtan hedduu takka galatoomaadha kanullee komattan kagantuu nuun jettan sobduu warri nuun jettanillee galatoomaa warreen abshiiraa dukkatti ni dabartii jajjabaadhaa nuun jettanis galatoomaa warri gartee yaada bibilchaatoo nuuf kannittanis hundi keessanuu galatamuudha bakka guddoodha isin qabna hedduu takka isin jaalannaa hedduu takka isin kabanya suniifuu yoomiyyuu taanaan yaada keessan nu cinaa dhaabbachuu hin lakkisinaadha akkasii hanga gartee viidiyoo biraatiin wal arginutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.